ija keenya jala nu gurraachatu sababa barbaadeen karaa barbaadenuyyuu yoo ta'e shamarran iji jalli gurraachachuun baay'ee isaan kan yaachisuu fi fuula isaanii hedduu kan fokkisu akka fuulli isaanii shuntuuran baay'ee daddafee jarjaran kan saaxilu umrii isaanii malee kan dulloomsu namoonni hedduu kana yoo jedhu waan dullummaa jibbuu isinitti fakkaata akkas ta'uu osoo hin tahin shamarran takka bareedduu jedhamtee himamuudhaaf boca isii kan rabbiin isii kenne irratti akkaataa rabbii isii uumetti qulqullinnaa fi bareedina yoo qabaatte. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jira jirtu jedhee isin gaafadha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin shamarran keenya guutuun keessanuu rakkoolee ija jalaa keessattuu yeroo ammaa kana keessaafuu shamarran biyya ambaa jiraatan hedduu kan saaxilamanii fi isaan kan yaachisu. Sababni isaa maalidha? Akkasuma maal godhuu qabna? Akkamitti ofirraa hir'isuu qabna kan jiru farra qabadee isinii dhufee jira. Kanaaf hundi keessanuyyuu iji keessan jalli yoo kan isin gurraachatu tahee yookiin iji keessan keessi hanga funyaanititti akkasuma ammoo gurraachi kun deemee akka iji keessan jalli isin shuntuuruu fi yookiin ammoo osoo umrii 20 keessa 30 gadi illee jiraattanii namoota umriin isaanii ol deemanii umriif ni bareeda inni sun akkuma beekamu biyyootiin gurgurdatanii fi addunyaan marfee fudhachuu fi dibata adda addaa akkasuma ammoo ogeeyyii fayyaa bira dhaqanii ilaalamuudhaan hedduu ofirraa balleessan. Haa ta'u malee haaluma salphaa taheen waan mana keenya keessa jiru ajaja ogeeyyii fayyaa sanirraa kan dhufe tokkoffaa irratti hirdiidha. Itti aansuun ammoo harcee hataraa adii akkasuma ammoo timaatimii faafrikaan qopheesses haa ta'u timaatimii mana sammalee jechuudha cuunfaa loomii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wantoonni nama isinitti hime kun shuntuura ija jalaa akkasuma ammoo iji keenya jalli gurraachi akka nurraa baduuf baay'ee nu gargaara. Isa qofa osoo hin tahin wantoota hedduutu jira kan farmaasii irraa bitamus haa ta'u malee tokkoffaa irratti kan isin dhiyeeffachuu qabdan harcee ataraa adii yoo jedhe shiruuf kan qophaa'e osoo hin tahin dheedhii isaa akkasuma hirdii daakkamaa cuunfaa loomii akkasuma timaatimii yookiin timaatimii faafrikaan qopheesselee rakkoon qabu fuula keessan dhiqattanii bishaaniin akkuma yeroo fuula waan hunda yoo waa dibattan fuula keessan dhiqattan san qofa osoo hin tahin yogguu fuula keessan dibata adda addaa dibattan ni dhiqattan erga inni gogee jedhe haaluma salphaa ta'eef karaa salphaa taheen hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuyyuu wanni isin gochuu qabdan ni dibattan jechuudha walitti laayixanii daqiiqaa 20 fi booddeessanii ammootuyyuu yoo inni turee jedhe ofirraa dhiixanii jechuudha. Itti aansuun ammootuyyuu viitaamin E fi bishaan abaaboo hubaddaa asirratti sirritti rakkooleen qaama keenya akka shuntuuruu fi akka gurraachatan yookiin ammootuyyuu wantoonni adda addaa fuula keenya irratti calaqqisiisee mul'atu hir'ina viitaaminoota adda addaati. Ogeeyyii fayyaa bira deemuudhaan dhiiga keenya laallamnee rakkoolee furmaata qaama keenya beekuu ni dandeenya. Mana keenya keessas teennee haaluma salphaa taheen viitaaminii fi akkasuma immoo bishaan abaaboo waliin maynee ija keenya jalatti dibachuu ni dandeenya. Itti aansuun ammootuyyuu hubaddaa asirratti shaayii barbaadde haa taatu shaayii waraqaa akkasuma ammoo shaayii diimtus taate shaayii magariisnis rakkoo takka hin qabu. Namoonni barbaadan ammoo haaluma salphaa taheen shaayii fuutanii carqii yookiin shaashii qulqullina qabuun guduunfitanii bishaan oowwaa keessa keettanii yoo inni qabbanaa'ee jedhe haaluma salphaa taheen ija keessanirra haala kanaan kaayachuun daqiiqaa 10-15 ofirra tursiisuu ni dandeettan. Booddeessanii ammoo fuula keessan bishaaniin ni lollatan bishaan qabbanaa'an jechuudha. Asirratti wanna kana godhuun dursa fuula keenya dhiqannee qopheeffannee haala saniin jechuudha kan itti fayyadamnu. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo shaayii bifa kanaan illee yoo argattan yookiin bifa qophaa'ee jedheen waraqaan liftuun illee yoo argattan rakkoo hin qabu. Liftuunaanis argachuu baattan akkuma reef isiniin jedhee shaayii guduunfitanii haaluma salphaa taheen ammoo meeshaa qulqullina qabu yookiin shaashii akkasuma immoo faarmaasii irraa madaa adda addaatiif uffifamuu bitattanii shaayiitti guduunfuudhaan bishaan oowwaa keessa kaa'uudhaan booddeessanii ija keessanirra kaa'attan yoo inni las jedhe yookiin akka isin hin gubne qabbanaa. Itti aansuun dinnichaa qopheeffan. Dinnicha bifa haala amma argitan kana mummurree osoo hin bilchaatiin dheedhii isaa fuula keenya dhiqannee dinnichaa kana ija keenyarra daqiiqaa 10 hanga 15 osoo torbaanitti yeroo hunda fayyadamne namootiin hojii barbaadan qabaattanis taatanii bishaan isaa cuunfitanis yoo ija keessan jala dibdan akkasuma fuula keessanillee dibdan haa ta'u malee har'a kan fuulaa qofa waan dubbataa jiruuf yeroo salphatti isinirraa baduu ni danda'a. Itti aansuun hubaddaa beekaa ija keenyaaf jalatti looshinii adda addaa kan fuula
keenya dibannu akka maadiyaatii akkasuma ammoo tuyyuu fuula keenya alaarjiikilee adda addaa nurraa hir'isan yookiin ammoo infekshinii adda addaa fuula keenya jechuun hooksisa adda addas tahee akkasuma ittisa aduu kireemeelee hedduu looshiniin dibatamu ija keenya rakkoo nurraan kan gahuu fi iji keenya jalli akka gurraachatu nu saaxila akkasuma meekaappii orijinaala hin taane yoo kan fayyadamnu tahe akka iji keenya jalli nu gurraachatuu fi yookiin ammoo iji keenya daddafee shuntuuru waan nu saaxiluuf jecha waan hunda fayyadamnu orijinaala isaa fayyadamuu qabna keessattuu namoolee meekaappii ija jala fayyadamtan meekaappiin keessan orijinaala tahuu qaba gogaa kamiyyuu fuulaafis tahee ijaafis haa ta'u malee gogaan ija jalaa baay'ee laafaa fi akkasuma ammoo tuyyuu wantoolee salphaa ta'an yookiin ammoo kan gogaa biraa miidhuu hin dandeenye gogaa ija jalaa waan haaluma salphaa miidhuuf jechuudha itti aansuun ammoo tuyyuu kan isin hubattanii sirritti beeytanii godhuu qabdan hordoftoota fi kabajamtoota razaan oolu dibata meekaappii namoonni fayyadamtan guutuun keessanuyyuu sirritti fuula keessan qulqulleeffachuu fi nyaata gahaa nyaachuudha. Itti aansuun fuula keenyaaf yookiin ammoo ija keenya akka hin shuntuurre nyaata kuduraa fi muduraa soorachuun wantoonni nu godhuu qabnu namoonni gara gogiinsa qabdan gara gogiinsa yeroo hedduu isinitti gogee jedhe akka garaa keessan isinii laafu nyaata garaa isinii laaffisu kan sagaaraa isinirraa baasu gara gogiinsi kun namooliin hedduun hin beekan rakkoo kintaarotii qofa fidansa isa qofa osoo hin tahin fuula keenya akka fokkatuu fi akka finnisni adda addaa itti yaa'u ijji keenya akka shuntuuruu fi akka nu gurraachatu nu gargaara haa ta'u sirritti bishaan dhuguudhaan guyyaa keessatti akka isinii dandame burcuqqoo 9 hanga 12 dhuguudhaan nyaata sukkaaraa fi zayitiin hedduu jechuun kana keessa ni beeytanii akka hambargaraa akkasuma ammoo tuyyuu dinnichaalee chipsii adda addaa irraa of qusadhaa isiniin jedha shamarran keenya keessattuu kan biyya arabaa jiraattan ni beekaa wantooleen akka ni argama jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu dibata looshinii fuula keenyaa bidirqama dibachuun yeroo looshinii faarmaasii yookiin ammoo qoricha mana qorsaa irraa jechuudha doktoroo ogeeyyii yoo gaafannee jennu kan nu gochuu qabnu gaafannee maaltu fuula kiyyaaf taha ija jala akka nan gurraachanne ija jala na gurraachate jettanii himtanii wantoota isinii barbaachisu ogeeyyii fayyaa irraa fudhachuu fi waan mana keessaa fayyadamu akkasuma ammoo mana yaalaa dhayxanii dhiiga keessan laalamu dhugaatii adda addaa keessattuyyuu hirriba dhabuu hiraaraa fi rakkoo waan hedduutu jira jecha erga mana yaalaa dhayxanii fayyaa dhiiga keessan laalamtanii viitaaminii isinirraa hir'ate ogeessi fayyaa isinii ajajee jedhe haaluma salphaa taheen dhiiga keessan sanii wal madaalchistanii viitaaminii fi albuudota qaama keessanirraa hir'ate mana qorsaa yookiin faarmaasii deemuudhaan qoricha keessan bitattanii yookiin kiniinii viitaaminii bitattanii fayyadamuu ni dandeettan. Itti aansuun sirritti hubadhaa beekaa ammas jechuudha ogeeyyii fayyaa irraa jechuudha ija keenya jala kan nu gurraachate kan nurraa balleessu argachuus ni dandeenya dibata gurraachina nurraa ittisus argatuu ni dandeenya haa ta'u malee inni tokkoffaan hirriba gahaa rafuu akkasuma ammoo yaadaa fi hiraara dhiisuu walitti dhaabdanii hirriba yoo xiqqaate sa'a 7 fi 8 rafuu fi bishaan hedduminaan dhuguudha hirribaa yeroo kaanes yeroo teenus yeroo hojjannus yeroo deemnus yeroo hunda bishaan dhuguun soorata alatti waan nu fayyadu natti fakkaata haa ta'u malee soorannis yeroo ufii eeggate sooranni yoo baay'ate rakkoo nurraan gaha isiniif galaami garuu yeroo isaa eegganne yoo nyaanni faayidaa guddaa nuuf qaba bishaan yoo baay'ate faayidaa guddaa nuuf qaba malee miidhaa tokkollee nuuf hin qabu jechuudha kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoonni razaan ooroo isin hubattanii beeytanii kan hin godhuu qabdan galgala erga fuula keessan dhiqattanii geessitanii yeroo hunda sukkuumaa yookiin ammoo tuyyuu haaluma salphaa tahin masaaja fuula keessanii godhuun isin irratti barbaachisaadha keessattuu ija keessan jala suuta osoo ija keessan gadi hin qabin qubaadhaan haaluma salphaa taheen viitaaminota adda addaatiin fayyadamuu ni dandeettan haa ta'u malee kan maadaa ijaa yookiin ammoo tuyyuu ija keenya irratti akkuma reef isinii hime sanitti tokkoffaa irratti fuula keenya erga dhiqannee geessine kiyaara akkasuma dinnichaa fi shaayii yoo fayyadamne bareedaadha yeroo hedduu keessattuu shamarran biyya arabaa teettan aduun argattan ganama aduu osoo argattanii akkasuma ammoo tuyyuu sammuu keessan bashannansiisuudhaaf daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 yoo isinii danda'ame sa'a tokko aduu fi qilleensa fudhattanii hedduu bareedaadha wajjin iyyuu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa taheen ijji keenya jalli akka gurraachini nurraa baduu fi akkasuma ammoo tuyyuu akka uumamatti nu deebi'u godhuu fi hiraara yaadaa fi yeroo hunda hirriba dhiisnee bilbila ilaaluu hubadhaa asirratti shamarran keenya hedduu anarraa jalqabee sa'aatii keenya yaadaa fi dalagaa irratti kan xiyyeeffannu waan ta'eef jecha ijji keenya jalli nu gurraachachuu rakkoolee hedduun jechuudha amanu ija gurraachachuu qofa laalle malee hiddi dhiini keenya guutuu gurraachatee hirriba yoo dhabdanii jettan harki
qaamni keessan dhiigni keessan guutuun isa ni gurraachata jechuudha ni jijjiirama maal ta'e haga jettan isin goggogaa qaamni gad isin hin hiikkatu yoo hojii hojjechuu barbaadan hojii irratti baay'ee dadhabdanii kanaaf hirriba keessan akkuma taatanii rafuu nyaatolee hirriba isin raffisan ogeeyyii fayyaa irraa fudhachuu fi yeroo hedduu aananii fi loomii dhiifama aananii fi qullubbii waliin dhuguu ogeeyyii fayyaa irraallee fudhachuu mana yaalaa dhayxanii wantoota waan kanarraa nu ittisan yookiin ammoo ogeeyyii fayyaa irraa gorsa adda addaa fudhachuun ija keenya keessattuuyyuu akka umrii malee hin dulloomne fi shontuurre laallamuu qabna yaada hubadhaa sirriitti hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo yaadaa fi hiraarri yeroo hedduu nu miidha malee bu'aa nuuf hin qabu karoora jireenya keenyaa yeroo hedduu humnaa olitti karoorfanna garuu godhuu hin dandeenye waan harkaan qabnee fi waan gahuu hin dandeenye hin yaadina itti aansuun ammoo namootiin asmii qabanillee ijji isaanii jalli hedduu ni gurraachatan kana jechuun kiyya asmiin yeroo hedduu waan ho'isisuu fi akkasuma yeroo hedduu waan axxafatanii fi akka fuulli ijji isaanii jalli gurraachatu isaan waan godhuuf yookiin isaan gargaaru ijji isaanii jalli ni gurraachata jechuudha itti aansuun ammoo namoota yeroo hedduu ijji isaanii dhukkubullee ni gurraachata namoonni funyaan isaanii funuunullee yeroo hedduu ijji akka gurraachatu saaxila kunniin ammoo sirriitti hubadhaa darbee waan ta'u malee namootiin asmii hin beekamaadha ni gurraachata yeroo asmiin itti deebi'u ni gurraachata garuu irra caalaan hubadhaa sirriitti kan isin fayyadamuu qabdan aanan horii osoo yeroo hedduu fayyadamtanii baay'ee bareedaadha akkasuma kuduraa fi muduraa akkuma reefi isiniin jedhe san soorachuudhaan karaa salphaa ta'e faala salphaa ta'e kuduraa fi muduraa jechuun isiniif gala jedhee yaada kaarotii dinnichaa akkasuma mootuyyuu wantoolee hedduudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haasaa isinitti dheeressi asumatti isinirraa kan gabaabsu taha warroonni maatii koontaane subscribe gochuun warri maatii kootaatan ammotuyyuu hundi keessan like gochuun of kolchaa video kana waliif qoodaa isinin jedha horaa bulaa fayyaan fayya Oromoo ko bishaan baay'isaa dhugaa nagahatti nageenya isiniif haa ta'u